kabajamtoota qeerroo gaachina sabaa ka as jirtan ka Oromiyaa jirtan ka addunyaarra jirtan akkasuma manguddoota kabajamtoota manguddoota ummata Oromoo akkasuma hayyoonni agartii amantii adda addaa kaasii walgeettan guyyaa har'aa baga rabbiin bakka kana waliin nu ga'e isiniin jedha galatooma assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh isiniin jedha amma warra kana duuba waa dubbadha jechuu yoo ofitti taphachuu taate malee waa dubbadhu natti hin fakkaatu maal jennaan namoota kan argitaniif ta'u wama lama qofa dhaamee asirraa bu'a yeroo tana fixee wanni an dhaamu sun maal inni Abiyyi Ahmadiif dhaama nu ummanni Oromoo ummata bal'aa rabbi nu uume gadaa kana keessatti nama akka Maartin Luther King ka amantii qabu ka saba ofiitii dubbatu Samuel waan nu keessa jiraniif jecha hirriba gayaan argattu jecha isaanitti himuu barbaada. Mandela zabana kana Jawaar Muhammad qabrii keessa geettee hirriba gayaan raftu jechuu ni barbaada. Sheekotii gugurdoo hayyoota Oromoon qabdu warra akka Abubakrii Sheebakar Saabaloof keessaa qabna hayyoota jajjabdu hirriba argattu jechuu ni barbaada. Abiyyi Ahmad gaafa garangoo dhufe namni nama hidhu luuyina jedhaa ture namni nama ajjeesu nama mooyamaa jedhaa ture namni nama akkas godhu nama tolchi godhu nama gadhe jedhaa ture eenyu namni Haacaaluu ajjeese eenyu namni kumaatamaan Oromoo fixaa jiru eenyu namni kumaatamaan Oromoo hidhaa jiru Abiyyi Ahmad mooyatame moo mooyatamne luuyina moo nama goota maarree ofii ofitti mee waan isaan jedhe dubbii sana soba nan sobe ummata nan sobe me itimada kati hin sobe luina de nam namay lam tabira akaji an ummanni kabineen amma garte bilsigina antun daganna kes dente nama tumtutun ummata ke doli gurte corona virus ummata fita jirtu mana orarte Abiyyi Ahmadi fi namni Abiyyi Ahmad gargaartan harka baasa namni Jawaariin barbaadan harka baasa atte walgayii gooti jaa me walgayii tana dhugaa argina Jawaariin gabbaasa kaartiin haafilatu Jawaariif Abiyyi wal bira eenyu akka mooyuu hin laalla. This is the truth. Dhugaan jirtu tana mootanaa miti. Kanaaf wanni walumaa galatti hin dhaamnu walgahiin keenya kaardhaa kun walgahii kijiba amantiin ummata Oromoo waliin buusan kajabsiisuu gartee kijiba ta'uu mirkaneessuu asitti argamne guyyaan kun gayaa miti itti fufna qabsoo barbaachisuun ummanni keenya waan kafaluu qabu kafalee haqa agartee dhumaatitti haga waan agartee haqateenna argannutti ajjeechaa otaate kunoo Minilik irraa jalqabde hojjechaan Oromoo Haile Sillaaseen itti tare Dargiin itti tare Mallas abbaan isaa itti tare maaliif dubbii kana jette hoo jettan waa'ee amantii kana namni fide Mallas waa'ee amantii gaafa fide ummata waliin buusuun carraa dhumaa irratti bakkee amantiin ashabaariin jirtu jedhee gaafa koree fala barbaadduu hidhe arsinnaa baaleedhee maqaa dhahee arsiif baalee maqaa dhahee achi jirtu ashabaariin achirraa kaamna jedhee haddallee Abiyyi abbaa agartee sanirraa tooftaa sammuu dhadhee haddallee agartee Shaashamannee fi naannoo ummata keenya naannoo Hasaasaa naannoo Gadab kana naannoo baalee akkuma jiru amantiin agartee walitti duulan ka jedhu itti xiyyeeffatee duula isaa itti bane jecha kana kijibsiifnee jirra maadaama waliigalatti namoonni akkanaa jiraniin hirriba gayaa hin rabdani ala keessaa ijoolleen qeerroo addunyaarra jirtu ibiddatti qabsiisu jirti duniyarra namni kaleessa Nobel Prize fudhatee har'aan tana waggaa osoo hin eegin Nobel Prize harkaa gubate akka shayxaanaa yoo ta'e malee nama banii aadamii شيطان ربي ملائكة ولين كايرو درا درجة يساول فوده قال كان أمري ربي دي نان أشرا دربا هر أيولا اللي دبي سنو فكاتي دبينتو نمني كبجا هجا نجاو قبو نمني جرا هجا نجاو أورمون إساكنتي نمني أورمون أمانتي وقادك دمي تربة غرفات توره هيدا توره أجهزات توره هر اللي هو دوتينون دمي يتكني في هر كيساني نياته دبي نمني كون شبون أورمون إسحالات أمين جد namni Oromoo gane tokkolle hin milkoofne rabbi isa milkeessin sheekotiin du'aynu godhartidhani ana faa maqaana balleessanii itti gaafatamaa qeerroodhaan jedhan jalanaan itti gaafatamaa keessanii akkasi itti ragaasiftanii hayyee wanni taate haa taatu as jirra jedha itti maayyee wanni taate haa taatu maadaan sodaatutti hin jirru nutuunillee kabiraattu itti baya jawaarduu kabiraattu itti baya abbaan fedhe du'u baqqalaan du'u kabiraattu itti baya Hamzaan du kabiraatu itti baya Jawaariin kuma tokko oomishni ammaan tana yeroo ammaa tana keessatti Jawaariin feetu let's tell him Jawaariin feetu hidhaa baasi feetu dhiisi
feetu ajjeesi abaddan iman jiraanne kana qurxii beek nama tokkotu asii deeme namu maalee kaleessa asii dutaa tureetu asii deeme warra nuti fixee boolla gadi jabeessinee qotaa jirraa jedhee boolla jabeessinee qotaa jirra jedhee warra barja lafaafi awwaan jedheen abboo namni boolla gadi qotii yoo qottillee gadi fageessinu fi itti kuftaa jetti Oromoon hin beekamu boolla tana nama itti duusuuta qotaa jedhee nanamboo kanaaf wannan isin dhama Oromootiya walitti baanee akkanatti wal arguun kenna waan guddaadha qabsoon ganaa nu eeggatti karaa dheeraa deemuuf deemna haa jabaannu dhaamsi dhumaa hayyoota Oromootiif dhaaf hayyoonni Oromoo bakka jirtutti ta'ala kana keessatti ammaan booda Oromoo mataa gargara qabattu aktivistii mataa gargara qabattu yoo bakka tokkotti yeroo gabaabdutti hin argin jara sanillee warra sanii waliin akka agartee irmijaarra fudhattan isinitti dabarsa uummata Oromoo kana wannan isiniin jedhu hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo doktorran Oromoo ta Oromoon qabdu kumaatamaan ala kana deentee aangoon hin jirtu wanni kenninuuf aangoo maalirra kenninaaf maaltu jiraa kenninaaf yoo qabaanne waa kenninaaf iteennaaf waan qabnu wanni nu isinit dhaamannu lallabni asii dabru kun yeroo gabaabduu keessatti warri miidiyaarra iyyitan warri hayyoonni beekamtuun yoo bakka takka gaddeebitee xilaa tokko jalaa hin socha'in amma achi Oromoon waan qabsoo dubbatuuf hin qabdu jechuun amana nagaa rabbi nagaatti isin haa galchu yeroo nu jalaa